Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel undumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyo naa galatu egaan kunoo saa kana immoo waadaa kiyya kabajee wanta isin fayyada jedheeti yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira har'aan kana kan inni waliin ilaallu waa'ee imo biyya Dubai irratti jechuudha. Imo biyya Dubai irratti yeroo garaagaraadhaa fi wantoota furmaata isiniif ta'uutii danda'an wantoota baay'ee isiniif barsiiseetiin ture baay'een keessanis immoo irraa fayyadamtanii itti gammaddanillee ni jirtu jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko nuuf hin hojjenne kan biroollee nuuf yaali jettanii kanneen nagaafa waan jirtanii fi kuna guyyaa irraa kanas immoo furmaata kan biraa isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Guyyaa irraa kana reefu gara chaanalii kootti kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. Kun chaanalii koodha, chaanalii OTS Elsa kan jedhu kun subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yennaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kana yennaa isin akka kanatti cuqaastan kunoo ol ka jettu kana cuqaasuu qofaa hin dagatinaan isiniin jedha. Sababni isaa immoo yeroon viidiyoo isiniif gadhiisuutti saa kamittiyyuu dafee viidiyoon kamiyyuu ofiin isin qaqqaba jechuudha. Egaan kanneen chaanalii koo keessa seentanii viidiyoo garaagaraa daawwachuutii barbaaddanii wantoota barumsa isiniif kennuu danda'an wantoonni baay'ee waan jiraniifi kunoo al tokkootii mallattoo profaayila kiyyaa kanarraa ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda kanarraa innaa isin seentanii gara chaanalii kootiitti jechuudha kan inni isin fidu. Saniin booda erginni bifa kanaan gara kanaatti isin fide akka kanatti viidiyoo barbaaddan daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo gara viidiyootti as darbuudhaani kunoo viidiyoolee hedduu kan barumsa isiniif kennuutii danda'an waa baay'ee isiniif gadhiisee waan jiruuf chaanalii koo kana keessa seentanii daawwachuu hin dagatinaa. Sababni akkas isiniin jedhuuf immoo namoonni baay'een as keessaa osoo hin ilaalinitu gaaffii na gaggaafataa jirtu jechuudha. Wantoota garaagaraa waan na gaafataa jirtanii fi dura as keessa seenuudhaan viidiyoo isaa erga ilaaltan yookiin immoo yoo as keessaa illee dhabdan na gaafachuu keessan isiniif wayyaan isiniin jedha hordoftoota. Egaan barumsi keenyatti ni deemne jechuudha. Gara barumsa keenyaatti imo biyya Dubai fi furmaata kan isiniif ta'u yeroo darbee viidiyoo isiniif hojjedheen ture isarratti kan isiniif hojjenne yoo jiraattanii kunoo guyyaa irraa kan immoo furmaata kan biroodha jechuudha. Kan isiniif qabadheetti dhufe kunoo viidiyochi isaas agartanii aappii birrii qarshii 10,000 bitamu tokkotu jira jechuudha. Birriin isaa baay'ee mi'aa tokko kan ta'e isa barsiiseetiin ture namoonni baay'ee itti fayyadamanii waan jiranii fi isallee galaatii itti fayyadamaa isiniif hojjechuu ni danda'a jechuudha. Warri furmaaticha hin argatin jirtanii inni kan biraan kunooti Play Store keessa deemtanii jechuudha kan isin argattanii. Sababni nuuni VPN isinitti agarsiisuu fi maaliif fedha yoo jettan jechuudha virtual private network dha jechuudha. VPN jechuun kana jechuunis immoo networkiin keessanis security'n isaa gaarii isiniif ta'a jechuudha. Yennaa isin VPN fayyadamtanii kanarratti illee biyya tokko gara biyya tokkootti sarvarii biyya keessa jirtan sanaa geeddaruu waan danda'uu fi VPN'tu furmaata imo biyya Dubai dha jechuudha daawwattoota. Kanaaf yuutubaroonni baay'een bifa kanaatiin imo biyya Dubai irratti waa'ee VPN kan isaan isinitti agarsiisanii anillee kan maafan isinitti agarsiisa jechuudha daawwattoota. Kunoo Play Store keessa seentaniitu Ultrasurf kan jettu kana buufattu jechuudha. Kun kan adda ishee godhu jechuudha VPN kana. Haalli ittiin hojjettu baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Itti fayyadamni ishee waa tokko nama hin cinqu baay'ee tokko kan namatti tolte jechuudha. Speedii immoo haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha kan isheen hojjettu. Kanaafan ishee kana isiniif qabadheetti dhufe jechuudha guyyaa irraa kana. Kunoo Play Store keessa seentanii Ultrasurf Beta Unlimited Free VPN Proxy kan jettu kana as keessaatii ergi buufattanii kunoo install jettanii saniin booda gara kanaadha jechuudha kan isin fidu. VPN kana application isaa viidiyoo ko jala isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin galtanii linkii isaatti fayyadamuudhaan daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kunoo al tokkootiif ennaa isin keessa seentanii kunoo bifa kanaatiin alma tokko duwwaa kana cuqaasuu qofaadha jechuudha. Saniin booda sekeendii muraasa gidduutti connectii ni ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin ennaanni browsera sin gaafatu gara boodaa ni deebitu. Amma guutummaa guutuutti connectii ta'eeti jira jechuudha. Amma connectii ta'eeraa hojii hojjetaati jira jechuudha. Amma imoon biyya Dubai ta'e biyya eessaa ka iddoo kamirraayyuu sababii inni na diduuf tokko hin jiru jechuudha daawwattoota. Kunoo amma imo keessa seentanii bifa kanaatiin yoo ilaaltanii haala ajaa'iba ta'e naaf hojjeta jechuudha. Imoon kiyya amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti sa'aatii kana Facebook Lite'ii fi Facebook Normaliin nuuf hojjetaa hin jiru yoo browsera kan biraan gallee malee jechuudha. Kanaaf amma furmaata isaallee arganneeti jirra jechuudha. Itoophiyaa keessa kanneen jirtan yoo jiraatan illee Facebookiin keessan hojjetaa kan hin jirre jechuudha. Kunoo amma kan kiyya Facebookiin koo hojjetaa hin turre garuu amma sababan VPN'tti connect godhee jiruu fi sarvarii Itoophiyaa irraa gara biyyoota kan biraatti waan naaf geddereef haala kanaatiin naaf hojjetaa jira jechuudha.
jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa guyyaa irraa inni isiniif qabadhee dhufe kuni kana fakkaata jechuudha. VPN kanatti fayyadamtanii egaa wanta isiniif hojjechuu didee hojjechiifachuu ni dandeessu. Sarvarii biyya keessa jirtan fakkeenyaaf Dubaay keessa jirtu yoo ta'e akka wanta biyya Jarma yookiin iddoo kan biraa jirtanitti biyya keessan isiniif geddara waan ta'eef VPN itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaan furmaata xiqqoo illee haa ta'u akkasiin waa xiqqoo irraa baratan akkasiin isin fayyadillee abdii nan qaba jechuudha daawwattoota. Ammallee yaada qabdan illee koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha sa'aatii muraasa booda viidiyoo ajaa'ibaa fi viidiyoo barumsa guddaa isiniif kennuun isiniif gadhiisuuf jedhaati jiraati. Ammas isin eeggadha. Ciao.